Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa bakkuma jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Boleeyyan kiyyaa biyya keessaa biyya alaa bakka jirtanitti nageenyiif araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti idan viidiyoo jedhetu tureera. Garuu liiviin seena malee baay'ee viidiyoo hojjechaa hin jiru. Amma alana garuu viidiyoodhaan deebi'ee dhufee jira. Hamma sa'aatii kanatti galateeffannaa obboloota kiyyaa kan dhufe. Dhugaa baay'ee tokkoon gammadee obboloonni kiyya biyya keessaa biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Baay'een kan isin jaaladhu baay'een kan isin kabaju guutummaa keessan kan biyya keenya keessaa kan biyya alaarra jirtan galatoomaan isiniin jedha. Warreen na hordofaa turtan warreen na gargaaraa turtan hundumti keessanii kabajoomaan isiniin jedha. Ammallee gargaarsi keessan kanaan ga'a miti ammallee itti fufaan isiniin jedha. Wal gargaaruun keenya immoo gara gaarummaatti wal dabarsuudhaafidha malee gara gadiitti wal deebisuu osoo hin taane waliif daawwannee komentii waliif barreessinee wal jajjabeessuun keenya gara guddinaatti wal oofuu keenyadha. Baay'een isin galateeffadha. Dhugaa baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladha. Obboleeyyan kiyyaa galatoomaan isiniin jedha. Dhugaa yoon eebelu jedhee maqaa waamee baay'ee intinii jedha. Hundi keessan iyyuu galatoomaa guutummaa keessan baay'een isin kabaja. Dhugaa akka na biraa qabdu jechaadha. Laphee kiyyarraan isin jaaladha. Galatoomaa baay'ee tokkoon isin jaaladha. Kabajoomaan isiniin jedha. Warreen na gargaaraa turtanii akkasuma jabaadhu jettanii koomentiidhaan illee na gargaaraa turtanii akkasumallee na wajjiniin illee birmaattanii karaa garaa garaa yaadallee na qooddanii warreen na jabeessaa turtan galatoomaan isiniin jedha. Hundumti keessan gargaarsa keessaniin hanis darbe har'a ga'ee waaqayyoos na gargaaree nama milkaa'e na taasisee galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaafa itti dhama'anii gaafa dadhabbii ofirra gahanii wal faana xumurachuu yubaadhu. Gaafa dhaqanii dadhabbii ofirratti gahanii gaafa dadhabbii ofirraa gahanii baay'ee nama gammachiisan baay'een gammade jechaadha. Innaa kanaafiyyuu obboloonni kiyya biyya keessaa biyya alaa teessanii na hordoftan hundumti keessan galatoomaan isiniin jedha. Sa'aatii kana isin galateeffachuuf hin dhufe malee viidiyoo baay'ee waraabbachuu hin barbaanne daqiiqaa muraasa waraabaa. Kanaafiyyuu dhugaa baay'ee naa galatoomaa akkasuma abbeeloof yookiin yuutuubiin ishee abbeeloof jedha. Galatoomin siin jedha obboleettii kiyya. Mata duree kiyya irratti akka obboleettii kiyyaatti jabaadhu naan jettee na gargaartee yaadallee naa qoodaa turte. Baay'ee baay'een si galateeffadha. Waaqa gajjallaatti baay'ee si jaaladha baay'een si galateeffadha. Akkasuma siifantu baay'een si galateeffadha dhugaa obboleettii kiyya. Karaa garaa garaa yaadallee naa qooduudhaan jabaadhullee jechuudha. Waa baay'ee na bira dhaabachaa turtaniitu galatoomaa siin jedha. Akkasumallee dasii chaayinaal baay'een kan isin galateeffadhu yeroon kunnoo gara gadii jiru harka wal qabnee lafa kanaa wal geenye har'as immoo wal biraa hafna osoo hin taane gargaarsa keessaniin hanillee har'a dhufee gaheera hiriyoonni koo marti keessan galatoomaan isiniin jedha. Akkasuma ogummaa harkaa yaadallee naa qooduudhaan wanta garaa garaadhaan illee na gargaara warra turtan galatoomaan isiniin jedha. Akkasuma qananiituuf baay'een isin galateeffadha hunduma keessan gargaarsa obboleessi koo yookiin akka obboleessa tokkootti na ilaalee na gargaaru makoodiituuf baay'isee nan gafarratti baay'iseen si galateeffadhan siin jedha. Karaa hundumaa na gargaartee gara kanatti na dabarsitee iddoo kanaan na geessee jirta galatoomin siin jedha. Hammallee gargaarsi keen akkana biraa hin hafne siin jedha. Hundumti keessan abbeeloof makoodii siifan hiriyoonni koo marti keessan warreen ani maqaa keessan hin dhoofne hundumti keessan galatoomaan isiniin jedha. Walumatti qabeen isin galateeffadhe baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladha. Jaalala ani isiniif qabu anaaf rabbitu beekan isiniin jedha. Baay'een isinitti gammadee baay'een isin jaaladhan isiniin jedha. Naaf galatoomaa hundumti keessaniin isiniin jedha. Baay'ee kana isin jaaladhu baay'ee kana isin kabaja buleeyyan koo anis gammadeen jira. Hammallee milkaa'inaan jedha. Like, share, subscribe gochuu hin dagatiina. Viidiyoo koo yeroo ilaaltan hamma dhumaatti ilaala. Beeksisallee hiskiippiin godhinaan isiniin jedha. Walaa gargaaruu waliif haa hojjennuun isiniin jedha. Nuti garuu Oromoon baay'eedha. Wala haa gargaaruun isiniin jedha. Akkuma uummata biraatti wala haa jabeessinu sheer walii gochuudhaan walii daawwachuudhaan koomentii walii barreessuudhaan wala gargaaruun isiniin jedha. Hundumti keessan dhaamsan isinii qabu kanadhaan isiniin jedha. Waan baay'ee isin jaaladhuufanii hundumti keessaniyyuu naaf galatooma baay'een isin kabajaa baay'een isin jaaladha. Waan ani isin jaaladhuufanan isin eebbisuu dhufe jechaadha. Hundumti keessanii naaf galatoomaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha. Walaa jabeessuun isiniin jedha. Hammallee jabeessinee isa amma harkaan gaachuudhaan geenye immoo gara maallaqaatti akka jijjiirrannu waaqayyoon waa gargaaruun isiniin jedha. Hunduma keenya yoo rabbi nu gargaaree ni milkoofna waanta ta'eef jechaadha.
waaqayyo nu gargaara ni milkoomna waan hin milkoomneef tokkollee hin jiru hundumti keessaniyyuu galatoomaan isiniin jira baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja amma dana jalaa citee galatoomaan isiniin jedha baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladha naaf galatooma obboleeyyan koo qaalii fi gaarii bakkuma jirtanitti immoo nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu ammallee warreen gurguddoo taatanii sheerii nu gochuudhaan nuuf daawwachuudhaan nu jabeessaan isiniin jedha tokko lama osoo hin jenne walaa jabeessinu wal bukkee haa dhaabannuun isiniin jedha baay'een isin jaaladha galatooma baay'ee waan hin gammadeef waan naasoo hin beeku naaf galatooma viidiyoos isinirra dheeressuu hin barbaanne galatooma amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay. Okay, haddaan na jalaa citee hundumti keessanuu galatoomaan isiniin jira baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladha. Obboloota koo gaarii fi qaalii amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay.